Kanaafuu wanni isin jechuu barbaade hajjee sababa keetirratti ilaanii dilli kun na doolaa sababa kan keetira namni dilli kun na barbaada duraan namni takka nan barbaadu naamuun beekan sababa keetirratti asumarraa wanni isin jechuu barbaadu ani akka namalee shamarran takka wal godhattee ilaalte ani itti ifiin ajjeesaan. Maal maraataadha dhugaa dubbachuudhaaf garanuma na dhagaa ani mucayyoo tana dhugaa dubbachuudhaaf onnee kee keessa siidaa dhaabee jiraaf hogguu isin jiru. Onnee kiyya keessatti siidaa dhaabee jiraa fi hogguu isin jiru yoomuu onnee kee keessa akka nan baanetti of keessatti yaani wannaa godhee jira jechuudha. Maaliif yeroo namni dhiiraaf dubartiin hiriyoonni kiyyaaf akkasuma hatta jaartiin tiyyayyuu narraa baqattee dhuftee bakka rakkoo keessa dhugaa dubbachuudha hidhaa rakkoo mana hidhaa san keessaa namuma argitu beeka malee yoo amma ana as taa'ee akkana jira mana hidhaa keessa waan akkanaati maarree kana yoo ani isin jedhee jechuudha. Naamanu dhabuu dandeessanii jechuudha. Maaliif namuma achi keessatti hidhamee rakkoo san keessummeessitu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u jechuudha. Yeroo kana isiin nafaana dhaabattee akkasitti hojii yaani dhugaa dubbachuudhaaf dubartii dhiira caaltu yoo jedhan namoonni yoo jedhan dubartiin dhiira caaltu ni jirti namoonni yoo jedhan hin amannee ture isiirratti hin arge jechuudha. Maaliif waa baay'ee obsitee waa baay'ee dabarsitee jecha namaa yaani dandeettee maallaqa ofii akkasitti dhangalaastee bakka sanii nabaastee arraa nagoon isii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko jecha jedheetiin isii galateeffadhu na xiqqaate jechuudha. Akkasuma gamanumaan warroonni ba'uu kiyyaaf isin yaani gammachuu isin dhagahame warroonni gammaddan baga nuuf gammaddanii baga walumaan isin jechuu barbaadu si'acha xilaanee dilli kun baay'atee si'achaan horii hangaan jechuu qabu fixadhee tama kanaafuu ani akka waadanaa seentu barbaada osoo of dirtootanii nu barkanii jechuu. Waadaa guyyattuu kan akkamii kaameraallee osumaan hin barbaadu lakkiin afoon kaayinii antii afuureef mana hidhaatii bahee anuu akka jiru kana jira. Takkaa rifeensummaan kunillee onnaa haa biqilu siin jechaa ture jechuudha. Mee akkamatti miidiyaa kanarra onnan baasinii siin jechaa osoo saqalachaa jiru lakki amma si gahaa yoo xiqqaate guyyaa 4-5 nyaatteertaa dhugdeertaa si gahaa mee amma uummanillee si gaafachuu jiranii ol bahinaan jettee dirqiidhaan onna baaftee jechuudha. Osoo ani hin barbaadin. Kanaaf mee amma wanni ati waadaa uummataaf onna seensifattu kun maali dhagaa? Akkati nama baay'ee qabduun beeka. Akkati shamarran dilaa afaan deemtuun beeka. Kanaafuu isaan yoon si caaluu danda'e ammoo dhugaa naaf himta maaliif wal sabuun hin barbaachifamu. Waan booda deemtee maal jettee dhiisu takka hin barbaadu. Ammoo kun osoo isinillee hin gartanii akkana jettee akka dhugaa naaf himtuun barbaada. Maaliif shamarran baay'een atillee ni barbaadani shamarran baay'een akkas barbaadan ni beekan. Kanaaf. Jechi kee dhugama jecha baay'ee fudhatama qabu naan jette maaliif dhugaa dubbachuudhaaf aniin kun yoo atummaanuu akkamii yaaddas hin jedhe maaliif anamma nama dhugaadhaan na fayyaduu fi akkasuma nama ammoo kijibaaf yeroo an dura ala jiru akkanuma na jala fiigullee adda baafadheetiin jira nama 100 jechuudha 100 adda baafadhee jira jechuudha. Yoo atummaanuu yoo akkamii yaaddu ani ummata akkasitti bakka an du'ee jiraayyuu kiyyaan hin beeyne ka dhufee takka assalaamu alaykum maaliif hidhamte maal taate maalirra geettee namoota naan hin jenne an akkamitti deebee si'ii tana si'ii dhugaa dubbachuudhaaf qaalii akkana jirtu tana mucayyoo daa'ima dumbushee takkanaa tana akkamitti si dhiisee isaan kana caalchifadhamee atummaanuu akkamii maaliif hotte dhiirri abbaan fedhee jaaladhu jira malee amaniin hin jiru si amanuu hin dandeenye. Tamam yoo maal si ta'e na amantame mee yoo sir si jala ciisee miilaan narra deemte na amantamu mee yoo akkama asii ta'e na amantamee akkuma taate na amantu naa himi. Laa miilaan irra hin deemin. Jechuun gaa si miti anaa miti bakka sirra deemu si narra deema si jala ciisee miilaan narra deemu feeta. Laa jechuun akka inni sin barbaachisu. Duuba mee akkamiin na amanuu dandeenya barbaadamee akka yoo akkam ta'e ani na amanta. Akkan si amanu ani wanni wallaahi bira kutee hin jiru. Karena Rabbi yoo dhufees akkana jetee dhugaa keessa heetee sanii yoo naaf hin ta'e. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtanii bakka jiraattanii. Bakka isin jirtan nageenyi haa jiraatu isiniin jecha kabajamtoota hordoftoota keenya har'a maaliin nu dhuftee coon keessan oolamu. Salaam gaafadhu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفون اسنين دجال دتو تابي خبدم توتا خينا بقى جرتني نقافة يا حسن اسنين فاتو اسنين دجال. Egaa kun har'a dhufnee jirraa baga nagaan nu eedan isin jenna. Maaliif nu dhuftanii? Maal qabattanii nu dhuftanii jechuun keessanii oolamu. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni qabadhee isin dhufee waan biraallee osoo hin taane kabajamtuu jaalatamtuu nama na bira argamu kan naa galateeffattanii fi kan har'a dhufeef jechuudha. Maaliif yoo akka jettan taate dhugaa dubbachuudha namni kun ifaajee yeroo baay'eetiin booda jechuudha. Wagguu isin hin jedhu maallaqa ofii baaftee mana isin agartan kana kun mana akkanatti naa kireessitee meeshaa kana mana kana akka isin agartan kana naa bittee maallaqa ofii dhangalaastee man hidhaasanii na baaftee jechuudha mucayyontu. Namoonni baay'een ammoo karaa keessaatiin irra duulu jirtanii arguu jira jechuudha. Irra duuluun illee wanni barbaachiseef naan galle dhugaa dubbachuudhaaf. Namoota baay'ee arrabsan maal sin jedhan? Wanni naan jedhanii hajji maal si godhaa? Inni arraati maal dhaabbattee dhufuu dandeessee maal jedhanii na cinqaa jiran keessaa bu shamarran. Meeqa nasi jiran maal achi fagaattee wanta naftoonni jiraan haasa'e. Mee maal sin jedhan jettisa? Hajji maal siita maal keetii minaamini jire keessaa bu shamarraniitu keessaan dhufee na dirqaa jira. Dhugaa dubbachuudhaan nama ajaa'iba jechuudha. Maaliif namni keenya maaliif akkana gochuun kun baay'ee gaarii miti akka ofii kiyyaa arge kana jechuudha. Maaliif aniin kun saa dhugaadha baatii baay'eef ji'oota baay'eedhaaf hidhame erga hidhamee isaa isii qofaallee osoo hin taane namoota baay'ee garamaan galateeffadhutu jira. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een akkuma isin beektan jechuudha. Anamma kana jedhee isin hin himu. Anamma waan baay'ee arge jechuudha. Akkuma beekan kanatti waan baay'ee chaanala kiyya irratti waan gadhiifaman arge jechuudha. Chaanala kiyya isin dhugaa dubbachuudhaaf iimeelli kiyya isii harkallee ture yeroo sanatti garuu waan garagaraa isin irratti gad hin dhiifne jechuudha. Akka waan garagaraa irratti gadhiisaa ture namoota biraati. Amma namoota san guutuu keessaa namni dhugaadhaan onneedhaan namni na jaalatu isiidha akka isii taate ammaan arge jechuudha. Maaliif isiin tuni akka namoota kaawwanillee dhuftee na gaafatti nyaatas naa fiddi waan an barbaadu hunda dhuftee achitti naa gooti garuu akka namoota kaawwanii dhuftee sagalee na waraaba miidiyaa irratti waan ani sila iciitii waan dubbatamuu qabu miidiyaa irratti ol nan baasne jechuudha. Isiin dhugaa dubbachuudhaaf galata guddaa na biraa qabdi wanni jedhee dubbadheef maaliidhaaf kanaaf jechuudha. Maaliif namoonni kun haa galatoomanii garuu dhufanii man hidhaatti jechuudha silkiidhaan sagalee narraa waraabanii jechuudha. Osoo akkuma hin qabaatin wanna sooshaal miidiyaa irratti gadhiisu turanii jechuudha. Wanni kun baay'ee tokko waan barbaachisu miti. Maaliif namni waa baay'ee iciitii haasa'u jira waan namni biraa dhagahuun malle akkasuma waan sooshaal miidiyaa irra gadhiifamuun hin malle namoonni yeroo yaada wal jijjiiran jechuudha waan baay'ee haasanii jechuudha. Isaan ammoo karaa takkaan naa yaadan karaa takkaan naa yaadanii jechuudha. Wanni kun hin barbaachisu. Isii wanni keessaan qaqqabee dhugaa dubbachuudhaaf galateeffachuu wanni barbaade maalidha? Haga ani hidhameerraa guyyaa takkaan afaan hafteen beektu jechuudha yoo dhugaa dubbanne. Akkasuma? Wanni kijibee? Hin kijibne dhugaa. Haga guyyaa mana hidhaa seenisan irraa mucayyoon tuni guyyaa takkaan afaan hafteen beektu jechuudha. Guyyarraa ilma dhufti, guyyarraa achitti naannufti, na laalti. Ammoo guyyaa takka sagalee keenya waraabdee sooshaal miidiyaa irratti gadi hin lakkifne jechuudha. Maaliif jaalala dhugaa waan na qabduuf akkuma akkasi dhugaa isii jaalladhu san isii illee jaalala dhugaa waan na qabduuf sagalee kiyya narraa waraabdee sooshaal miidiyaa irratti gadi hin dhiifne jechuudha. Kun namni dhugaa wal jaalatu anillee kun achi keessa hin namne jechuudha. Dhugaa isin jedha jechuudha. Achi keessa hin namne kun bahee alhamdulillah kun mana jira jechuudha. Mana kana fakkaatu naa kireessitee meeshaa itti naa bittee anaa kana kun akka jiru kana rifeensa kee narraa haaddee an yeroo achii bahu bineensa fakkaadha jechuudha yoo dhugaa dubban akkam jettu sa'u laala hin kijibeere yeroo mana hidhaatii bahu jaldeessa gaara keessa fakkaadha jechuudha. Rifeensi kee kun yaani duraa malaaxaadha guddatee yaani akka wannaa fakkaatee achii na baaftee qaama kee narraa dhiitee huccuu yaani haaraa ka miicame
kam anu firraa qabu naa miicee maaliifi kuwwan akkuma isin beektanii asin jiru jechuudha caaltuu bira jira. Dhugaa dubbachuudhaaf sila yaani har'a kun akkana aniin kun sababa eenyuutiif bareedii isin afoo akkana ta'aa jira sababa isiitiif jechuudha. Haa galatoomtu galata namaa balleessuun gaarii miti jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuudhaan nama galata si oolu tokko yoo galata isaa balleessitee waan hin taane waan badaa jettee jechuudha gaarii miti. Isii tana dhugaa dubbachuudhaan waan jedhee galateeffadhu hin beeku jechuudha. Akkana jedhee yaani akka galateeffadhu hin beeku jechuudha. Maaliif namoota meeqa jira mee an waan biraa dhiisiiti. Caaltummaanuu haatummaan ilma xiyyaatu jechuudha ta'an ilma irraa qabu. Guyyaa takka yoo dhugaa dubbanne jechuudha dhuftee mana hidhaatti bakka an dararamu jiru bakka an rakkoo san keessummeessu jiru sanitti dhuftee na dallee jechuudha. Osoo dhugaadhaan jaartiiti yaani ta dhugaadhaan na barbaaddu taate isiin suni bakka an jiru san bakka an rakkoo keessummeessu jiru bakka an akkasi rakkachaa jiru sana dhuftee na laalti na gaafatti waan tokko tokko yaada wanni jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isiin suni na baasuullee hin dandeessee jechuudha. Garuu akka isiitiif osoo hin taane tokkoffaa akka rabbiitii fi lammaffaa immoo akka mucayyoo tanaatiif mana hidhaasanii bahee jira jechuudha. Ammoo dhugaa dubbachuudhaaf garanumaan namoonni baay'een jechuudha. Namoonni baay'een mucayyoo tanaa karaa wannaatiin jechuudha mi'imoo akkasuma miiseenjira akkasuma waasaappi karaa baay'eedhaan akka doorsisaa jirtan sagalee isin keettanii waa isin jedhaa isin arrabsitan karaa kanaan yaani eda dhaggeeffataa bulee jechuudha. Yoo dhugaatiin himee jechuudha. Wanni kun maal barbaachise? Mee uummanni kun si arrabsu kun maal sirra qabu? Maal irraan qaban sababa keetiif malee. Jechuun qaaniin kun mee maal si balleesse waan isaanii naa kennite moo aanatu waan isaanii nyaate moo mee anummaan kun maal waan balleesseefi akkana sii tan arrabsan ati maal goote mee anuma hidhamaa na baaftee manuma naa kireessitee meeshaa itti naa bittee anaafati wal jaalate wanni biraa wannummaan nama biraa ga'ee uummanni keessaayyuu dubartoonni ani maaliif akkanadha maaliif hinaafanii jedhee bara mee ani waan irraa beektu yoo qabaatte mee asumaan anillee baruu barbaada dhugaa dubbachuudhaaf. Wallahi wanni takka seeraa beekun jiru ginammoo duraanii fi nan barbaadanii nan beekanii eegagam garuu ani sidhee addee waa hunda kan keessa hordofee mana hidhaatti si baasee maal si godhu garkinaan dhufanii bakkaan jiru hundatti ulaana dadhaboo turan. Hommaa barbaachifame. Akkas erga taate amma alhamdulillah kunoo an bahee jira. Mee amma warri dura akkas godhaa turtan. Warri dura sagalee isii ergaa arrabsaa turtan. Warri dura dhuftanii bakka ittiin galtutti mana akkas itti rukutu jirtan. Amma kun anifisi waliin jirraati. Irrukutinaati ulaa isin jalaa bannaati. Koota osseenaati. Mee waan barbaadan nu gaafadha. Dhugaa isin jedha bara. Waan barbaadan koota nu gaafadha. Wanni isin gube maal? Anaafisi wal jalatu isin gube. Anatu mana hidhaa sanii bahuudhatu isin gube mu. An dhugaa dubbachuudhaaf hooma jedheeti. Dubbadhu yuulii wallaree jechuudha. Baay'ee tokko nama aarsa yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Gocha akkana kun. Gocha hin taane nama rawa jechuu akkasuma waan hin taane nama rawa jechuun gaarii miti. Mee dhugaa dubbachuudhaaf chaalenjii keessa dabarte mee takka takka isaanillee ibsi waan yeroo na baasuudhaaf achi deddeebitu akkasuma waan si qunnamee inni taphachiisme xiqqoo. Ani wanni narragee ni beekta kan jechuun yeroo baay'ee si faana deemee qoonqoon dhuftu maaliin dhuftu si faana deematu ni beekta jee aadaa. Ni beekta dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee as gubbaa na jirtaa jedhee bara mataa kee gubbaa jirta. Malaaxaallee ta'u as gubbaa jirta jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo baay'ee achi deddeebi'aa maal si qunnamee maal kan kee yeroo baay'ee garaa jirta waan ta'eef garuu ammoo ani osoo waan biraatiif hin taane waan jaalala kan kee qabuuf yeroo dhibba achi deebi'ee maal fiitaa maal nyaataa maal luudaa kan keessa gaafadha osoo si jaalachuu baadhee maal godhaafin si faana deemu. Saa dhugaadha dubbii kan kee dhugaadha dhugaa dubbachuudha gara numaan kabajamtoota kiyya. Mucayyoon tuni aarsaa guddaa kafaltee bakka iddoo kana na baafte jechuudha. Chaalenjii baay'ee keessa dabarte. Waan baay'ee keessa dabarte iddoo kana akka na baafte dhibbatti beekaa jechuudha. Maallaqa ofii kabaatii meeqa akkana turkitee namoonni mana arabaa dalaydan uummanni mana madaamii dalaydan hordoftoonni keenya guutuun baay'isee dubartoota jechuudha. Mana madaamii dalaydan hin beeka guutuun keessan warra biyya arabaa jiran guutuun warroota shamarranii mana madaamii dalaydanii mana madaamiitti ammoo dalagaan akka isin godhani beektan mucaan tuni sanuu biyya kana keessatti dalagaan baay'ee ulfaatti
akkana maallaqa ofii akkana dakfa ofii akkana xuruursitee jechuudha. Taachi dalagatte itti dhangalaaftee jechuudha. Nabaaftee jechuudha bakka sani. Dhugaa dubbachuudhaaf isii tanallee garanumaan akka baay'ee tokko naa galatooffattan akkasuma akka baay'ee tokko naa galatooffattan gamanumaan kabajaaraan isin gaafadha jechuudha. Isin akka dura raafsan hin beekan dhibbatti akka nallee akka hin feene ni beeka isiillee akka hin feene ni beeka garuu maaliif akka nu feene Allahu alam rabbii guddatu beeka jechuudha. Maaliif nu waan keessan nyaannu waan keessan nu kanaafi Yaanni kiyyaani osoo waan biraaf hin taane si faana deemuudhaaf nama baay'een na barbaada. Si hordofee maal godhuudhaaf amma ani koote waan jaalala kan qabuuf malee sila jibbaa qabande akka nama siraa balalfadha. Innaamoo waan jaalala kan qabuuf horii kiyyallee dhangalaasee waan baatii meeqatti baasee hidhaa sanii si baafadhee fidee mana sikireessee jechuudha akka kiyya jechuudha waan qabuuf jemsi keessummeeffadhee siifesse maxxanse. Gan asumaanuu immoo keessaafu osoo waa'ee uummata dhiiraa hin taane dhiirillee ni jiran jechuudha. Osoo waa'ee dhiiraa hin taane shamarraniitu baay'ee na barbaada maal akka ta'e hin beekan. Hajjiin maal si godhaa? Atiin xiqqoon tun hajjeelaa maal gootaa minaamini bas waan baay'ee haasa'u waan jee isiniif hin beeku. Gan ammoo isaaniif rabbi beeka waan irra na barbaadan. Innaa duraanii faayee mushaakila kanatti akka na ba'een jiru. Eegaan ammoo si barbaadee si faana kan kee maal godhu eegalee namoonni dilli kun na barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama ajaa'iba. Kanaafuu wanni isinitti barbaade hajjee sababa keetirratti ilaanii dilli kun na doolaa sababa kan keetirratti namni dilli kun na barbaada. Duraan namni takka na barbaadu naamuun beekan sababa keetirratti. Asumarraa wanni isinitti barbaadu ani akka namalee shamarran takka wal godhattee ilaalte ani itti ifiin ajjeesaan. Maal maraataadha dhugaa dubbachuudhaaf garanumaan na dhagaa. Ani mucayyoo tana dhugaa dubbachuudhaaf onnee kee keessa siidaa dhaabee jiraaf. Hogguu isin jiru onnee kiyya keessatti siidaa dhaabee jiraa fi hogguu isin jiru yoomuu onnee kee keessa akka hin baanetti of keessatti yaani wannaa godhee jira jechuudha. Maaliif yeroo namni dhiiraaf dubartiin hiriyoonni kiyyaaf akkasuma hatta jaartiin tiyyayyuu narraa baqattee dhuftee bakka rakkoo keessa dhugaa dubbachuudha hidhaa rakkoo mana hidhaa san keessaa namuma argitu beeka malee yoo amma ana as taa'ee akkana jira mana hidhaa keessa waan akkanaati maarree kana yoo ani isin jedhee jechuudha. Nama nu dhabuu dandeessanii jechuudha. Maaliif namuma achi keessatti hidhamee rakkoo san keessummeessitu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u jechuudha. Yeroo kana isiin nafaana dhaabattee akkasitti hojii yaani dhugaa dubbachuudhaaf dubartii dhiira caaltu yoo jedhan namoonni yoo jedhan dubartiin dhiira caaltu ni jirti namoonni yoo jedhan hin amannee ture isiirratti hin arge jechuudha. Maaliif waa baay'ee obsitee waa baay'ee dabarsitee jecha namaa yaani dandeettee maallaqa ofii akkasitti dhangalaastee bakka sanii nabaastee har'aa nagoon isii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko jecha jedheetiin isii galateeffadhu na xiqqaate jechuudha. Akkasuma gamanumaan warroonni bahu kiyyaaf isin yaani gammachuu isin dhagahame warroonni gammaddan baga nuuf gammaddanii baga walumaanuu gammanne isin jira. Wanni isin jechuu barbaadu si jecha xilaanee dilli kun baay'atee si jechaan horii hangaan jechuu qabu fixadhee tama. Kanaafuu ani akka waadanaa seentu barbaada. Osoo of dirtootanii nu gorkanii jechuu. Waadaa guyyattuu kan akkamigaa kaameraallee osoo waan hin barbaadu lakkiin afoon kaayinii antiyaa fuureef mana hidhaatii bahee anuu akka jiru kana jira. Takkaa rifeensummaan kunillee onnaa haa biqilu. Siin jechaa ture jechuudha. Mee akkamatti miidiyaa kanarra onnan baasinii siin jechaa osoo saqalachaa jiru lakki amma si gahaa. Yoo xiqqaate guyyaa 4-5 nyaatteertaa dhugdeertaa. Si gahaa mee amma uummanni illee si gaafachuu jiranii ol bahinaan jettee dirqiidhaan onna baaftee jechuudha. Osoo ani hin barbaadin. Kanaaf mee amma wanni ati waadaa uummataaf onna seensifattu kun maali dhagaa? Akkati nama baay'ee qabduun beeka. Akkati shamarran dilaa afaan deemtuun beeka. Kanaafuu isaan yoon si caaluu danda'e ammoo dhugaa naaf himta maaliif wal sabuun hin barbaachifamu. Waan booda deemtee maal jettee dhiisu takka hin barbaadu. Ammoo kun osoo isinillee hin gartanii akkana jettee akka dhugaa naaf himtuun barbaada. Maaliif shamarran baay'een atillee ni barbaadani shamarran baay'een akkas barbaadan ni beekan. Kanaaf. Jechi kee illee dhugama jecha baay'ee fudhatama qabu naan jette
Maalii fi dhugaa dubbachuudhaaf aniin kun yoo atummaanuu akkamii yaaddas hin jedhe maalii fi anamma nama dhugaadhaan na fayyaduu fi akkasuma nama ammoo kijibaa fi yeroo an dura ala jiru akkanuma na jala fiffigullee adda baafadheetiin jira nama dhibbaan dhibba jechuudha dhibbaan dhibbatti adda baafadhee jira jechuudha yoo atummaanuu yoo akkamii yaaddu ani ummata akkasitti bakka an du'ee jiraayyuu kiyyaan an beeyne ka dhufee takka assalaamu alaykum maalii fidhamte maal taate maalirra geettee namoota naan hin jenne an akkamitti deebee si'ii tana si'ii dhugaa dubbachuu qaalii akkana jirtu tana mucayyoo daa'ima dumbushee takkanaa tana akkamitti si dhiisee isaan kana caalchifadhamee atummaanuu akkamii yaadda jedhee baran. Maaliif hote dhiirri abbaan fedhee jaaladhu jira malee amaniin hin jiru si amanuu hin dandeenya. Tamam yooma maal si ta'e na amantame mee yoo si jala ciisee miilaan narra deemte na amantamu. Mee yoo akkama asii ta'e na amantamee akkama taate na amantu naa himi. Laa miilaan irra hin deemin. Jechuun gaa si miti anaa miti bakka sirra deemu si narra deema si jala ciisee miilaan narra deemu feeta. Laa jechuun akka inni sun barbaachisu. Duuba mee akkamiin na amanuu dandeenye barbaadamee yoo akkam ta'e ani na amanta. Akkan si amanu ani wanni wallaahi bira kutee hin jiru. Kara rabbii yoo dhufees akkana jetee dhugaa keessa heetee sanii yoo naaf himte annama si amanu takka. Maaliif hote ani duraanis osoo dhalaan sifaana deemtu beeku osoo nama dila atillee barbaadu isaan si barbaadan kana beekuutiin si dhiyaadhe waan ta'eef kanaafuu dhugaa jirtu naaf himi. Dhugumaan siraa barbaada waan biraa miti. An dhugaan jiru wanni siif himu ati haadha ilmaan xiyyaati. Ka fuuldura jechuudha mushka amma duubaa miti. Ka amma duraa osoo hin taane amma booda irra kaafnee aniifati nam tokko jidduu xiyyaaf tante seenuu hin danda'u. Si galaami? Inshaallah yoo rabbi jedhe dikko boqadhe erga boqadhe kee booda dalagaa nuu seene atiin tun waggaa yeroo baay'ee akkasitti dalagaa turtee achi na baafte yeroo itti boqattu geettee jirta amma. Amma atiin dalaydu aanat dalagaa nuu seene nuu dalagee manni tunis xiqqoodha. Mana biraa bareedaa irraa ofirraa jijjiiranne meeshaa ani ni jiraame meeshaa babbareedaa bitanne akkasitti jiruu bareedduu hojjiirannaa jechuudha. Yaanni kee kana yaanni ayyaada kun siif hin taane moo maali? Ani dhugaa dubbachuudhaaf dhiironni as keessaa baay'ee nama naman osoo si qofa hin taane isaan hundee nama namne. Kanaafuu wanni isin jechuu barbaade ati keessaafuu duraanuu jechuudha si beekna jechuu siin beekama. Akka shamarran faana deemaa kanaas deemaa afaan deemtu siin beekan. Garuu osoo si beeku waan sadde adde waan ta'eef yoo rabbiin garuu ammaan tana si qajeelchee karaa uummata mammasan si godhan beeku. Ata waan akkana dhiisi waan akkana yaadini yaanni akkana yaada yaani fudhatama hin qabne jechuudha maaliif yoo jette anamma kalaas ijoollummaarraa nama gara yaani umrii waan akkasii dubartoota jala fiiguurraa gara yaani nama bultii ofii qabatee jiraatutti ce'ee jira jechuudha. Si galaami? Kanaafuu inshaallah yoo rabbi jedhe waa takka waan akkana kana waa takka yaadini adaa kanaaf kaameraa keettee uummata afotti yaani wanni waadaan hin saartu waan kana jechuudha. Eeyyoo maaliif nagga jibuu dandeessa boodallee hordoftoonni asin si garuu qaban. Maaliif akkam hangam takka sin jaalatu sin fedhu ati eessaa ol baate jechaa jiranii. Kanaafuu jechuun akka itti jechuudhaan dhugaadhaan naannoo kaameraadhaaf goyyoo lama sadii malee duraanii faari'ami. Garuu kanarra dhaabbadhee wanni nan fiidiyoo kana kan ol baaseef gammachuu tan ta'eef. Arrallee osoo isaan afoose haa hin taane ilmi namaa jaaladhu jira malee amaniin hin jiru. Kanaafuu asumaan hordoftoonni hangam takka na jaalattu hangam takka kan wajjin jiraachuu barbaaddu hangam takka kan amanamtu garuudhaaf waan biraaf miti. Kun argaa dhibba keessaa persentii dhibba keessaa dhibba isiin jaaladha. Persentii dhibba keessaa dhibba isiif ni amanama. Yaani wanni guutuun wanni ati narraa barbaaddu persentii dhibba keessaa dhibba guutuun isaatu 99 illee jiru dhibba keessaa dhibba. Ammoo. Ammoo. Dhageessanii jirta. Ammoo sii ta'ee makkatti. Akkasii miree akkasii kamantuu kenna dhugaa dubbachuudhaaf warroonni karaa keessaatiin illee iddoo kamiinuu nu hordofaa turtanii nu barbaadaa turtanii nu iyyaafachaa turtanii amma kun isin deebinee jira jechuudha kamantuu kenna. Baay'ee tokko isin jaalannaa dhugaa dubbachaa osoo akka ani kun isin jaaladhu beeytanii isin guutuu bakka jirtanii kaatanii asin na dhuftanii jechuudha. Ammoo anillee osoo na danda'ame takka takkaan bakka isin jirtanii mana keessa irra deemeeti
nagaa isin gaafadhe jechuudha garuu hin danda'amu waan hin danda'amne tokko ammoo gochuun akka ulfaatu isinuu ni beektan jechuudha. Akkasuma siifanti yallee baay'ee tokko naa galateeffadhaa baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaaf dubartii cimtuudha dubartii akkana rabbi addunyaa kana nu haa baay'isu maal yoo jettan dubartii dhiira caaltu jechuudha dhiira meeqatu hiriyoota meeqatu gantoonni saroonni yeroo an akkas rakkachaa jiru rakkoo san keessa nadiisanii jechuudha waan meeqatu raawwatamaa akka ture ni beektan jechuudha. Mucayyoon tun akka xiqqeen umrii isii kan osoo hin taane nama baay'ee dhugaa dubbachuuf sammuu isiidha. Nama sammuu isii baay'ee bilchaataa takka jechuudha. Kanaafuu mee horaa bulaan hun jedhaa asumaan eebbaa jaabaa kanaan gannun roobsaa du'aa'ee keessan isirraa feena akkasuma immoo chaanala kanallee dhugaa dubbachuudhaaf akkuma dhibbanuu galchaa akkas feena amma dhugaa dubbachuudhaaf. Amma olii gad deemnee wanna osoo hin taane ciqichiqiif kana kana osoo hin taane nizinnisii kana osoo hin taane amma bultii kiyya qabadhee nagahaan jiruutii jiraachuu barbaadaa jechuudhaan isin galaami. Akkasii kan tokkiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nu galatoomaa hanga sagantaa kana hanga xumura sagantaa kana nu hordofaa keessanii baay'ee tokko isin jaalladha hanga viidiyoo biraatti walitti deemnu nagaan nuti.